يا ميدقين سينا جرا سيني بهو دفت بخرا قلانا سينا ساني داخوف داخا ولا لجل ترى دلو تجاج بالنساني أكسته نهو سيسو يرو لالا مسينا جرا نمامو مال نجج سيسو نمامو مال نجج سيسو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينا هنتلا سينا قبيتي دا سينا اسي دا كتبه ما شتا هنتلا فرعون جدمتي اسي بيكم سينا اسي كافني كتاتو قفا دقيق امراسة كيست دبرسني تره اما كتا لما فايو ربي في كبيل لمن نسن قبني دفني جر ايقا ابا منا اسي فرعون الرأجي سيلي دائما اسي قدفته في جتشا فرعون مجالة ترته فرعون مجالة دلقات ترته كادم اسات هاته akkasumatti eega dalagaa turte iimaana isii hibeekee akka isiin isa dhiiftee rabbii ol aane rabbii isaa rabbii isii rabbii uumamtoota maraa gabbaraa jirtu beekee dallanii dallansuu hamaadhaan waraana itti ergee ajajee waamsise. Isiin dhuftee fuula isaa dhaabbatte abuun ana malee rabbii biraa siif jira ana malee rabbii biraa qabdaa jedhee gaafannaan Allahu akbar rabbiin kiyyallee jetteen rabbiin keellee jetteen Allah jetteen eeganaa fir'oonni maal godhuuf yaale maaltu ta'e jidduu maashixaatii fi jidduu fir'oonaatitti ajab dachii qofa keessatti miti intalti tun seenaan isii samii bahe samii keessatti illee seenaa isii waan ajaa'ibaa wayiitu ta'e haga xumuraatti nu hordofaan dhaamsa kiyya. Namichi jallataan kuni waraanaan distii bal'aa yookiin gollaa bal'aa fidaa qoraan itti tolchaa haa danfuu jedheen zayitii itti guutanii qoraan itti tolchanii waraanni akka malee danfee wacee zayitiin gubbatti ol bahe eeganaa waraanaan ijoollee isii shanan san fidaa jedhe maal yaada beeytee wanni inni yaadu akka namni ilma sirritti jaalatu waan beekuuf ijoollee tana isii duratti azzabee sababa ijoollee tanaatiif amantii irraa haqarraa isii garagalchuu heda laa isiin ammoo eega takka rabbiif kutatte hin deebine waraanni ijoollee isii shananillee qabee fidee fuuldura azaabaa dhaaban fuuldura zayitii danfee wacee jedhee kanan dhaaban ijoolleellee isiillee dhaabanii mucaa hangafaa daa'ima isii ka hangafaa harkisee fidee waraanni zayitii san keessa buuse eeba dagaraa waa dhale akkam taalaata isii fuulduratti osoo obboleewwan laalan osoo isiin laaltu waraanni qabee mucaa hangafaa zayitii keessa buuse akka seenaan jedhutti isiin tabki wayasiil dumu'u alaa aynayhaa hin bootti imimmaan ija isii lamaan irra gadi dhangala'a garaa waa dhaleemi ijoolleen laaluu dadhabdee jedha akka seenaan dubbatutti ijoolleen laaluu dadhabdee garaan dadhabee gad haguuggatanii jedha obboleewwan amma ijoollee taannin si hambisa afran haftesan si hambisa deebii amantii kanarraa jedheen fa'abat bal karaa rabbii keessatti wareegamuu kajeellaaf jecha karaa rabbii keessatti lubbuu isii kennuudhaaf jecha ammallee qalbiin isii iimaanarraa hin sosochoone iimaanumarra qab ittee gad dhaabatte iimaanarraa deebi'uu didde waraanaan ilma lammaffaallee qabaa fidaa jedheen ilma lammaffaallee harkisanii gottotanii fidanii zayitii kana keessa buusan zayitiin ka wace ka danfe fooniif lafee sagandiitti gargar baasee gubbatti ol darbe haa ta'u isiin ilma dhabde malee amantii hin dhabne dhalee dhalte dhabde malee amantii bor jannata rabbi ittiin hedduu hin dhabne lammaffaallee akkasumatti isii duratti zayitii keessa buusanii fasabarat hin obsite akkasumatti ijoollee afur jalaa zayitii keessa buusanii mucaa tokko daa'ima harma hodhaa jedhan sabiyyeedha kana irraa fuudhuudhaaf gara isiidhaa waraanni dhufee jennaan mucaan takkaa hin dubbatin sabiyyiin yaa ummaa isbirii fa innaki alal haqq yaa ayyoo obsi ati haqarra jirta fa inna azaaba addunyaa ahwanu min azaabi al-aakhira qixaanni hadha duniyaa kana keessatti argamu adabbiin duniyaa kun adabbii aakhiraarraa laafaadha
haga fedhellee jabaa fedhe ta'u ka akiraa kalaafa jedhaniin hin ga'u obsi yaa haadhatiyya jedheen mucaan kun achirraan dubbannee jedha seenaan akka dubbatutti kalimaa tanarra waan biraan dubbannee jedha eegana mucaa sabiyyiillee harmarraa fuudhee waraanni zayitii keessa buuse zayitii wayituma san fooniif lafee gargar baase sabiyyii eegana achitti hin gabaabbanne intalti maashixaa jedhamtee beekamtu tun intala ajaa'ibaati eega ijoollee shananillee jalaa dhumanii qalbiin isii imanarraan sosochoone waraanni gara isii dhufe ilmaan sirraa dhumte amma lubbuu ta'e hambifatuun barbaaddu jennaan laa ani amantii kanarraan deebi'u jetteen isiillee waraanni gottotee harkisee gara gollaadhaa yookiin gara zayitiidhaa kana fide isii keessa buusuudhaaf wayita kana isiin maal jetteen fir'aawna itti akeeytee haajaa sirraa qaba jetteen itti dhiyaatee maali haajaan kee jedheen yoo ani du'e lafee ilmaan kiyyaatii fi lafee kiyyallee walitti qabiiti qabrii takka keessa nu awwaalee jettee itti dhaabatte faqabila minhaa isii irraa qeebalee kuni haqa kee kanarra jiru jedheen abshir jedheen irraa qeebale kana irraa fuudhe isiin ilmaanillee dhabdu lubbuullee dhabdu amantii dhugaa amantii boru ilmaan isiitiin isii wal agarsiisu amantii boru qixaata isiin hadhaa siqqata qaxxaamte kana isii dagachiisu amantii jannata rabbii ittiin dhaaltu waan harkaa qabduuf jecha homa takka lubbuu isiillee kennu irraa of duuban jenne wareegu irraa of duuban jenne maashixaan kana dhaammattee waraanni fuudhee zayitii keessa buuse zayitii watuma san fooniif lafee isiillee gargar baase hin duutee eega duutee gaafa tokko kitaaba guddicha عالمني قدتش هيون قدتش السلامة بريسة إمام أحمد في مسند إساء كيستي صحاب دتش قدتش عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه أديسي ما نبي محمد عليه الصلاة والسلام قاف سمي قرن قاف مئراجاسا حفور أرقوئتون تكا نقف تجرا حفورة تكا حفورة أكسي نرم بهين حفورة أجائبة وهي أرقجرا إيقنا يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة ما لي حفور أكنا أرقوئتون حفور أكنا أداتون فولين أكنا توني مالي جنان كوني حفورة ماشيت آتي في حفورة ماشيت آتي في حفورة إلمان ماشيت آتي جنين جبريل إسين دتشي كان كيسة ربي فتانان سمي كيسة ربي سيفتئي حفورة إسي تي في حفورة إلمان إسي اللي ربي سبحانه وتعالى أرقيس إيقنا نبي محمد عليه الصلاة والسلام جبريل انقافة مالي سينان مالي حالي ماشيت آدا ما شأنها مالي حالي إسيدا كس حفور إسي سمي كيسة أرقايف كحفور إلمان إسيدا سمي كيسة أرقايف جدني نبي محمد عليه الصلاة والسلام جبريل انقافة جبريل عليه الصلاة والسلام ماشيت انقافتكو ربتي أمنتي فرعونا جلد لقات ردي أبا منا وجين أبا منا اللي ربتي أمني إيمان وفي دويفتي إسين اللي ربتي أمنتي إيمان وفي دويفتي أكسمت أصو فرعونا جلد لقات رن أبا منا إيقا إسلام ما إسابيك فرعوني فقتله جلا أجيسي ماشيت أن المانشن أبا منا وجين هرتي ترتي إيقنا ماشيت أن اللي أصو إسين قافتكو ilmaan fir'oonaatiif mataa filaa jirtu ijoollee fir'oonaa irraa mataa filtee osoo irraa dhahaa jirtu filaan maashixaa harkaa lafa bu'ee jennaan maashixaan gajjettee wayita filaa san fuutu bismillaahi jettee filaa san lafaa ol kaafte mucattiin fir'oonaa rifattee sila allaahiin ati bismillaahi wayita jettu maqaa isaa dhoyte sun abbaa kiyyaa jennaan maashixaan dallantee aartee lakki allaahiin an maqaa dhahe sun rabbii kiyya rabbii abbaa keetiiti rabbii keetillee jettee mucattii fir'aunaatiin mucattiin fir'aunaa aartee dallantee galeessi haa odeessu abbaa kiyyatti jetteen odeessi jetteen maashixaan mucattii waytuma san fiigaa dhuftee abbatti haasoitti kunoo maashixaan si dhiiftee Allah gabbaruu jirti jettee itti odeessite fir'auni akka malee dallanee aaree maashixaa qabaa fidaa jedhee maashixaan dhufnaan amantii kanarraa deebi'i jedhee gaafate amantii kanarraa maashixaan deebi'uu dinnaan waan amma haasoyne kana fir'aun irratti dalage isitu kalee rabbiif tahee hadha rabbi isiidhaaf tahee jedheen jibriil nabi muhammaditti alayhi salaatu wassalaam wayte odeessu hintalti tun ilma isii ka hangafaa dhabdee islaamummarraa deebi'uu didde ilma isii ka itti aanu dhabdee quxisuu sabiyyii harma hodhu
har marraa dhabdee islaamummaarraa deebi'u diddi. Lubbuu isiirraa haga lubbuu isii irratti dhabde takka osoo nu taate hoo har'a osoo horii tokko namni namaa kenne addunyaa tokko mallaqa tokko namaa kenne osoo namni mana namaa ijaaree mana gaarii tokko namaa ijaaree qulfii namatti kennee irraa deebi'i namaan jedhe qabeenya guddaa doolaaraa fi riyaala birrii guddaa namni maggade dhiisee islaamummaarraa deebi'i namaan jedhe hagam irratti sabatuu dandeenya hagam irra gadi dhaabbatuu dandeenya hagam qalbiin teenya obsa irratti qabdi. Rabbiin nama islaamummaa irratti jiraatee islaamummaa irratti du'ee islaamummaa irratti kaafamu rabbi nu haa taasisu. Kaatimaa teenya rabbi nu haa tolchu. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.